Ayyee baga nagaan irreecha geessanii? Yoo baga wajjin maangeenye. Irreecha kana eessarraa dhuftu kana hirmaachaa jiru? Asuma naannoo Finfinnee Buraayyuu irraatidha kan dhufne baay'een toleeraa aadaa akkasii kana qabaachuu keenyatti boonneerra baay'een boonsi. Lafa buutee yeroo Finfinnee keessatti irreecha kabaju maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama oromummaa keenyaanii akka nu boonnu taanee kanatti walitti qabamne uummata adda addaarraa dhufe kan Oromoo kana arguutti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Akkasuma qeerroo fi qarreen Oromoo uffata aadaa babbareedaa diizaayinii miidhagaadha kan isaan uffachaa jiranii. Uffanni aadaa kun guyyaa ayyaanaa qofaa uffatamuu qaba jettamoo Finfinnee keessatti yeroo hundumaa nurraa jiraachisuu qaba? Guyyaa ayyaana duwwaa ta'uun qabuutu yeroo hundumaa amma diizaayiniidhaan ba'aa jira waan ta'eef yeroo barbaanne uffachuu dandeenya akka uffatamus immoo dhaamsan dabarsa uummata Oromoo maraaf. Ayyee hedduu galatoomi. Isinillee galatooma. Ayyee baga irreecha geessan isiniin jedha jalqabarratti. Baga hundi keenyaa geenye. Ayyee mee isin iddoo kamirraati kan isin dhuftanii irreecha? Nuyi Buraayyuu irraa dhufne. Ayyee. Buraayyuu irraa dhufne. Maatiidhaan jirtu hunduma keessantu dhufe moo namni manatti hafeera? Namni manatti hafe hin jiru hunduma keenya maatiin tokko maatiin mana tokko dhufne hundi keenya homtuu hafe hin jiru. Bareeddanii jirtu uffata wal fakkaataa uffattu. Egaa mee nusi kanatu daandiirraa nu qabee gara keessanitti Oromoon akka kanatti uffata aadaa isaatiin miidhagee Finfinnee keessatti eenyummaa isaa calaqqisiisuun irreecha kabajuun miira akkamii namaa kenna sayyus immoo maatiidhaan jirtu. Baay'ee nama gammachiisa baay'ee kana laaluun wannan kana hunda laaluun Oromoon kan argachuu isaa baay'ee nama gammachiisa. Ayyee mee uffanni aadaa Oromoos diizaayiniin haaraan kan duriirraa fooyya'ee kan duriillee bifa bareedaadhaan kan inni mul'achaa jiru. Oromummaan egaa yeroo hundumaa namarraa calaqqisuu qaba jenna nuti isinis immoo mee ayyaana duwwaa irratti Oromoon Finfinnee kana uffata aadaatiin ho'isee deemuu qaba moo yeroo hundumaa uffachuu? Yeroo hundaa uffachuu qaba malee yeroo kana duwwaa aduun ta'in aadaa isaa uffata isaa yeroo hunda uffatee deemutu irra qabu. Oromoon egaa Oromoo ta'ee irreecha mana taa'ee kan gara gama foddaa televizyiiniitiin daawwatu illee jira. Isin garuu maatiidhaan ijoollee xiqqoollee fuutanii baatanii egaa dhaamsa akkamii qabdu eenyummaa isaa sabni akka inni hordofuuf sirriitti? Hundi isaaniitu iyyuu akkuma nu baanee uummanni asitti argamu kana baanii wanna hunda oduu laalanii gaariidha. Baay'ee namatti tola. Akkatti baanii. Oromoo guutuu addunyaarra jiruu fi maatiin keessan illee asuma jiru firoota keessaniif baga irreecha geessan jechuu dandeessu. Baga irreecha geessanii irreechaan gaarii jaalalaa kan tokkummaan haa ta'u hundi keessanuu baga irreechaan sin gahe. Bakka irraa dhuftee irreecha kabajaa? Ani maqaan koo Kiruubeel Qixxeessaan jedhama. Kan inni irraa dhufe asuma magaalaa godina addaa magaalaa Buraayyuu irraan dhufe እና ayyaana irreechaa kana hiriyoota koo faana kabajuuf dhufe. Hiriyoota kee wajjin uffata aadaatiin bareedaniiti gareedhaan kan isin jirtani. Oromoon bifa kanaan wal ijaaree si gareedhaanis ta'u akka nama dhuunfaatti irreecha gaafa kabaju miira akkamii namatti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuuf baay'ee gammachuma guddaatu namatti dhaga'ama. Miira gammachuu keessarraa nama hundumaa gaafa ilaaltullee namni hundumtuu gammadee aadaa isaa saba isaa bakka tokkotti bifa kanaan gaafa argu baay'ee gammachuu guddaa fuula namaarraa argita. Dhaamsi Oromoo Oromiyaa garaagaraarra jiru akkasumas addunyaarra jiru mootummaadhaaf qabdu Oromummaa isaanii eenyummaa isaanii uffata aadaa isaanii waan Oromoon qabu hundumaa beeksisuu irratti waan ta'uu qabattee? Ani akka kiyyatti aadaan Oromoo akkuma amma calaqqisaa jiru kana caalaatti guddatee tokkummaan Oromoo kana caalaatti dagaagee Oromoon tokko ta'ee miidhagee akka inni kana walitti argamuun barbaada. Isinillee nu bira dhaabattanii bifa kanaan ayyaana nu wajjin kabajuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Galatoomaa jira. Irratti dhaamsa daawwattoota keenyaan wiirtuu miidiyaa akka isaan daawwataniif dhaamsa nu laata? Egaan uummanni hundumtuu sabni hundumtuu miidiyaa hawaasaa miidiyaa keenya kan ta'e miidiyaa kana cina dhaabatee akka inni miidiyaa kana daawwatu hin jira galatoomaa. Baga irreecha geesse? Amiin olumaanuu baga waliin nu ga'e. Maqaa kee fi bakka irraa dhuftee irreecha kabajaa jirtu? Taammaratan jedhama. Kutaa magaalaa Shaggar Kuraaji Daaraan dhufe. Warri Shaggar kun hin danda'amne uffati aadaa keessan illee baay'ee bareedaa qeerroon illee amma nagaggaa. Egaa ganamaa kaaneeti kan nuyi daawwachaa jirru. Oromoon bifa kanaan Finfinnee bareechuun isaa uffata aadaa isaatiin bareedee sirna kana gaafa kabaju maaltu namatti dhaga'ama? Baay'eetu waan ajaa'ibaa waan baay'ee bareedu akkuma hundi keenya ilaaltan kana siinsi wanta ilaaltan kana nurreen akkuma nu ilaaltan kana baay'ee faayamnee dhufneerra. Nurraa bareedinee yaadna uummanni Oromoo hunduu irraa bareedeera. Ayyaanni kunis ayyaana gaarii, ayyaana tokkummaa, ayyaana jijjiirama, ayyaana Oromoon bakka ofiitti deebi'ee akka dagaagee miidhagfatee kabaju
ta'eera. Kanaaf wanti nu bareeda jechuudha. Ayyee amma Oromoon bifa kanaan gaafa Finfinnee bareechu dhuguma abdii guddaatu namatti dhagahama. Kan biraan immoo qeerroon bifa kanaan garee gareedhaan ijaaramee uffata aadaa bareedaa diizaayinii haaraadhaan gaafa uffatu fuuldureen Oromoo abdii guddaa kan inni qabudha kan inni mul'isu. Egaa Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraarra jiran maatii kee ta'uu danda'u, hiriyoota kee ta'uu danda'u nama barbaadanii baga ayyaana irreechaa geessan jechuu dandeessa. Tolee galatoommaa uummata Oromoo marta addunyaarra jiran hundaafuu baga ayyaana irreechaa guddicha kanaaf isin ga'e jechuun barbaada. Na galatoomaa. Isinirreen miidiyaan wurtuu nu jabaadhaa bakka guddaa nu ga'a eegareetti sabiskiraabii guddaa argattanii dagaagaa. Hayaat Hasan Alii jedhama. Bakki dhalooti koo Wallaggaadha. Jireenyi koo Maasumadha. Jiraata. Ayyee mee miirri Oromoon akkasitti Finfinnee keessatti irreecha kabajuun namatti uumu miira akkamiitu jira mee? Baay'ee namatti tola. Baay'ee. Oromoon ganamarraa ka'ee gara horaatti deemuudhaan inni kaan immoo addabaabaayii masqalaa kana sirbaan sochoosaati kan inni jiru. Eeyyee. Ati immoo uffata harargeetiin faayamteeti kanatti jirtu. Kan gooyee sirbiteetta? Kaandee. Oromummaa ibsuuf Oromummaa ibsuuf waan jiru sababaatiif Ayyee uffati aadaa Oromoolee uffata aadaa babbareedaadha kan nuyi arginu godinaalee Oromiyaa hundumaa diizaayinii haaraan mee Oromoon akkanatti Finfinnee keessatti guyyaa irreechaa qofa haa uffatu jettamoo yeroo hundumaa uffatee yoo deeme gaariidha. Yeroo hundumaatu uffatee deeme namatti tola baay'ee. Xumurattee dhaamsa dhaamuu barbaaddu namoota irreecha hin dhufin jiranii fi maaltu akka isaan darbe meetti mee? Uummata Oromoo hundumaan bagattiin isin ga'een jedhaani warra kan asin dhufne kan miidiyaadhaan ilaalaa jiraniinis bagattiin isin ga'een jedha. Ayyee bakka irraa dhuftee fi maqaa kee? Ani asuma Finfinnee jiraadha. Dhaloota namoo Boorana. Asii dhufe ammaan tana Finfinnee jira. Ayyee Booranticha mee bifa kanaan Oromoonni uffata isaa uffatee eenyummaa isaa sirba isaa kan godinaalee adda addaa sirbaa gaafa Finfinnee keessa ho'isu miira kamiin nama dhagahama? Gammachuun nama dhagahama. Gammachuu guddoon nama dhagahama. Akki gammachuu akka bareeddoo sirra fagaatanii immoo eegi asii gad deebi'an eegi irreechi fulafii deebi'ee fulaa aadaa deebi'e Oromoon asii wal geettee haaba kibba gartee mirga bitaallee gam cufaayyuu dhuftee asii wal gartee aadaa fi aadeeffattee wal agartee akkatiin agarta kana mi'a aadaatiin faayamtee faayifiillee garsiifata wanni kun biizines guddoollee namaa uumti waaqa galateeffachaallee tana gama dhibiin ammoo yoo ilaalte lafti tun teenna aadaa teen keessatti agarsiifachaallee mirga keenna waan kanallee nam garsiifti nam gammachiifti. Ayyee kabiraani Oromoon bakkoota garaagaraarraa yeroo baay'ee gaafa gara Finfinnee dhufu guyyaa irreechaa guyyaa ayyaanaa qofa uffata aadaa uffachuutti komatama. Gara Booranaa Gujii kana gara Karrayyuullee waan akkasii baay'een jiru. Kanaaf mee uffata aadaa isaanii eenyummaa isaanii yeroo hundumaa akka ibsanii fi Oromoodhaaf dhaamsanii. Wanta isaa Oromoon mi'a aadaa fiitiin mi'a aadaa fi naqatanii jabeessanii aadaa fi guddisuu waan tokko dhugaa ammoo fakkeenyaaf namni ani guyyaa cufa akkaan hojiifadhee mi'a kan qabadhe deemaa namaan taatu fakkeenyaaf hojii qabdaa fulaa barnoota deemuu dandeetta iskuul heesteette tanaan barachaan nam dhibdi fulaa hedduu nam rakkifti ammoo guyyaa jilaa irra namaa sablatti waltillee dhufanii hojiin dhibiin hin jirtu barnooti dhibiin hin jiru faayamuun hin danda'an. Wanni dhibiin ammoo yoo silaa akka jiru nama akka jiru durii jiraate taate habarumsi hin jiru hawjiinii gartee biiroo seenanii maan jedhanii wanni dhibii namirra feetiin jirre kan namni horii fitiffatee yookaan lafii qotatee jiraata taate akkanallee naqachaallee kan faayamuun hin taate ammoo jiru jijjiiramtee oma tolchuu hin danda'ani ammoo danda'anii jabeeffachuun aada jabeeffachuu mala. Wirtuu miidiyaallee daawwadha as deebitee ammoo warri keen mirga bitaa fagoo dhiyoollee fula cufaayyuu ayyaan kana walitti dhuftanii ittiin irreechallee kabajachuu jirtan waliin gammadu jirrullee gam cufaafu horaa bulaa deebana ayyaan dansaa yaayyuu saniin jedhe jil oowwitu midhaaddu akkuma nagayaan dhibaafattani waaqi dhibnu didinna waaqi nu jiisinna waaqi bisaan nu kenne lafteennallee jiisee bonallee nu baasee ammallee jireenya nu deebisa siyaastillee lafteennallee jiisee marrallee nu baasee nu eebbisin horaa bulaa deebana wirtuu miidiyaallee artumaan daawwadha horaa bulaa deebana. Abboo yaa dureessa Oromoo. Abboo turi mallee turi. Abboo buli mallee buli. Abboo haga waa guddadhu. Abboo nan jalaa dubbadhu. Abboo yaa dureessa Oromoo. Abboo giseen achiin dhufu.
Abboo fooqin tulluuse. Abboo tulluu diidaase. Abboo bira keenyan beeke. Abboo bulin mallee buli. Abboo turin mallee turi. Abboo haga waa guddadhu. Abboo na jalaa dubbadhu. Caasaa rooba. Roobu malee mbullee hoo caasuma kiyya. 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 Kana jennaan akkana jaa. Biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. Odole handa yaa odole handa biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. Biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. Yaa milmilleette ka ilmayyoo farda biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. 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 Caasaa rooba. Roobu malee mbullee hoo caasuma kiyya. 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 Kana jennaan akkana jaa. Biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. Odole handa yaa odole handa biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. Biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. Yaa milmilleette ka ilmayyoo farda biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. Biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. Biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba. Biyya gabbisaan dhufeessa Alagal, matabango, gomni gara, urumni mir, riyan nanam, simotay, sisimin, dandatay, danday, dobitay, dinagum, lenjatay, ittihad, irrasitay, irrabuy, itatay, sijik, itatay, urmabas, odatay, minambas, urmiyatay, ballan, dandalatay, uddat, wasatay, ballan, ayyutay, dubbat, yeek, kennin, qaban. Ayyee karrayyuu irraa dhufne si'a. Akkamii simannaan irreechaa kun? Simannaan baay'ee nutti tole, baay'ee bareeda. Uummanni Oromollee kallattii jiru hundaanuu dhufee baay'ee gammannee baay'ee namatti tole irreessi. Amma yeroo isin gareedhaan sirba aadaa karrayyuu sirbitan argineerra. Garee kana wajjin achuma dhuftani? Achuma dhufne bakkuma tokko dhufne. Ayyee waan bareedaadha. Oromoon bifa kanaan yeroo aadaa isaa Finfinnee keessatti argisiisu gammachuu guddaan namatti dhaga'ama. Mee karrayyuu irraa baatanii gaafa dhuftan maaltu isinitti dhaga'ama gaafa itti walitti Waan bareedaa argine karaa kanatti illee Dakarraa hanga asitti hanga Finfinneetti yommuu deemnu wantoota gaarii mootummalleen kallattii addaati waan jiru qopheessee bishaan daabboo karatti osoo achirraa hanga asii sirriitti simatamaa dhufnee jechuudha. Simannaa gaarii ture. Ayyee ammas gara Bishooftus fuula qajeelfannee jirra. Achitti bifuma kanaan aadaadhaan nu bashannansiifta. Rakkoon qabu ni bashannansiifta. Ayyee mee uummata Oromoo addunyaa kanarra jiruu fi kan biyya kana keessa jiruuf illee irreecha keessa jettee asumaan immoo miidiyaa keenya kan daawwatan nu hafeera. Uummata Oromootiin baga ayyaana irreecha Finfinneetiin kan isin ga'e ayyaana irreessa itti aanu hora sadiitiin isin haa ga'uun jaa ayyaana bareedaa baga gammannee baga gammaddaniin jechuun ni barbaada. Galatooma isinin jaaladha. Mee maqaa keef bakka irraa dhuftee irreecha kabajaa jirtu? Maqaan kiyya Sabboonaa Jamaaliin jedhama yookaan Sabboonaa Jaalobsaa. Ani dhaloonni kiyya Harargeedha. Akkasuma barataa eebbifamaa bara kanaa Wallaggaa Yuunivarsiitiiti. Ammaaf karmaadama Finfinnee kana gidduu jirra. Achii dhufnee irreeffachuudhaaf kunoo Finfinnee jirra jechuun giddu galaan dura. Kunoo Oromoon ganamaa kaasee kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa bahee Finfinnee miila tokkoon dhaabaa jira jedhama. Eegamee bifa kanaan Oromoon walitti qabame gaafa argamu miira akkamii qaba? Ifi Oromoon Finfinnee kunoo miila takkaan dhaabbateeti. Oromoo mataan dhaabaa jira. Diinonni mataan dhaabbatanii jiranii. Oromoo miila tokkoon dhaabbatee jira Finfinnee keessa. Haalaan namatti tola. Irreecha bareedaadha. Oromoon kun gizii wal arku Oromoo yeroo wal arku of wallaala malee walii wallaalu. Kan of wallaalus gammachuu keessa.
Oromoon yeroo wal arge iddoo garaagaraa kaabaa lixaa achi gaafa dhufu gaafa wal arge gammachuu keessa of wallaaleeti walitti marama walii wallaaluu jechuudha. Kanaafuu haala gaarii kanaan dabarsu jira jechuudha guyyaarra. Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa irra jiraniif kan carraa irreecha sitti kabajuu hin arganneef dhaamsa baga ayyaana irreechaa keessan jedhu dabarsite asumaan immoo miidiyaa keenya akka hawaasi daawwatuu fi dhaamsa nu dabarsite. Ayyee gaariidha. Oromoo qofa osoo hin taane warri kuush hedduun warroonni Afrikaalee biraa keessa jiranii hodduutu dhufe Oromoo bira dabreetu jechuudha. Warroonni Oromoo jaallataniif sabni Oromootti siqan baay'een isaanii dhufanii jiran irraan tana bifa kanaan irreecha waliin kabaju jira. Kanaafuu baratti aanutti gaa Oromoonni biyyoota adda addaa akkuma daasporaa gaafa galaa jaansumti galan sanitti irreecha irratti illee daasporaa inni makiinaalee dhabnu ofii dhaabbannee ni simanna. Kanaafuu daasporoota keenya asumaanuu irraa irreecha matu dhufu akka waliin kabajuu jira. Furtuu miidiyaa asumaanuu cinaa dhaabbannee haaniif jajjabeessinuu jechuu barbaada. Aadaa wal jajjabeessu wal guddisuu sanillee haa qabaannu. Kanaafuu baga geessanii uummata Oromoo hundaan jechuudha. Uummata addunyaa guutuudhaan kushoota hundaan. Ayyoo ulfaadha. Maqaa kiyya aanaa Muhammad Hasan Onnaan jaanii iddoon ani irraa dhufe aanaa Gumbii Bordoddeeti. Harargee lixaa. Ayyee mee yerooti akkasii yeedaloo kana kan shaggooyyee sirbitu kan nuyi dhageenye akkami achitti baay'ee beekamaadha fakkaata. Shaggooyyee yookaan wallee afaan Oromoodhaa hedduun jaaladha. Wallee irratti xiqqoo shooran qabullee ni qaba. Ganda safara keessatti gana waliin baane. Inshallah waliin baajeetiin yaada yeroo booda. Keenya warra akkas hawaasa keessatti gahee qabanii baasee mul'isuudha gaheen wiirtuu miidiyaa. Kanaafuu mee shaggooyyee kee tokko irra nuu buusta. Rakkoon qabu karaa isin feetaniin karaa Oromoon tiyya feetuun asirratti bahuun naaf gammachuudha. Na boonsa isin gammachiisuun. Silaa si wajjin galaa sababbiin si qabu fi jaalalaa. Abbaan kee qalbiin qabu jaalalaaf samaaliif namaan lolaa. Qalbii dhabeetii miti yoo heestummaa taate malee garuu amalli abbaa keetii yaa qashtiitii yaa sinnen jijjiiru. Amalli abbaa keetii yaa bullootii yaa sinnen jijjiiru. Abbaa kee qofaa miti ollaan keessanuu barnagaan qabu. Silaa nagaa qabaate haa isa qabu tokko waan dhabu. Silaa nagaa qabaate haa isa qabu tokko waan dhabu. Duuba maaliin siif godha qalbiin tanteetis tana waan gartu. Rabbuu mansiif kadhaa fayyaaf gammachuun akkanaa turtu. Guyyaa har'aa ga'uun hedduu na gammachiisee akkasuma Oromoon tiyya taas jirtuuf hin jiraatin illeen baga gammaddan jaanii namoota naannoo keenyatti hafes haa ta'u kan biyya alaa jiranis hedduun gammadaa guyyaa kana har'aa kana ga'uu kiyyatti baga gammadan baga guyyaa kana geenyen jaanii warra baranaa kan bara hedduun waa taasisu jeetiniin siif xumura. Baga wajjiniin geenye. Jalqaba isaa Finfinnee keessatti aadaa agarsiisuun Finfinnee keessa inni jedhu iyyuu anaaf naan galu. Finfinneen akkuma iddoo kaaniiti anaaf. Qaama keerraa akkuma iji kee, funyaanni kee, gurri kee kan keete Finfinneenis akkasumadha. Kanaafi haala ho'aa ta'een bareedaa ta'een aadaa keenya agarsiisaa jirra. Baay'ee namatti tola. Irreecha duwwaa miti gaafa dhuftu kanatti ilaaltu aadaa biyyoota garaagaraa godinoota Oromiyaa keessa kan jiran hundumaa ilaalta. Laphee keetu si boqota. Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti bobba'ee uffata aadaatiin miidhagee saboota aadaa naannoo isaatiitti kan sirbaa jiru. Mee uffanni aadaallee bifa aadaatiinis ta'e bifa ammayyaatiin dizaayinoonni babbareedoon dhiyaachaa jiru. Inni kun sabboonummaa Oromoo guddisuu yookaan eenyummaa Oromoo addunyaatti beeksisuu keessatti gahee akkamii qaba? Gahee guddaa qaba. Baay'ee gahee guddaa qaba. Bifa babbareedaa ta'eenidha kan diizaayinerooti hojjechaa jiranii garuu safuutta godhanii immoo dhaamsa kooti anaaf. Aadaa sana jiramti garmalee ammayyeessuurraan kan ka'e aadaa Oromoo irraa immoo gara waan biraatti geessaa jiru sanarrattitu eeggannoo godhanii kan kanarraa nafe baay'ee bifa namatti toluunidha uffatni aadaa kan babal'achaa jiru baay'ee namatti tolu. Tole.
uummata Oromoo addunyaarra jirtan hunduma keessaniif baga ayyaana geessanii addatti immoo uummata Oromoo cunqursaa adda addaa baattanii iddoo garaagaraatti miidhamaa jirtan Oromummaa keessaniif gatii kaffalaa jirtaniif amshiraa waggaa dhufu isinis akkuma kana iddoo tokkotti wajjiniin ayyaaneffannaa nirreeffannaa jabaadhaa jechuun hin barbaada ayyaana gaarii miidiyaa wiirtuu immoo daawwadhaa miidiyaa keessanidha daawwadhaa jajjabeessaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan sirna kabaja irreecha hora Finfinnee kan magaalaa Finfinnee hora naannoo Dololoo Buddeenaatti argamudha. Egaa akkuma dura isinitti himnee turre Oromoon kutaalee Oromiyaa garaagaraa kaabaaf kibbaa bahaaf lixa giddugala Oromiyaa irraa akkasumas biyya alaarraallee dhufuudhaan irreecha hirmaachaa tureera. Nus immoo sagantaa kana jalqaba ganamarraa kaasnee amma sa'aatii kanaatti isin biraan gahaa turreerra. Egaa kan isin daawwachaa turtan tamsaasa wiirtuu miidiyaa sirna kabaja irreecha hora Finfinneeti. Amma yeroon kun irreechi hora Finfinnee xumuramee namoonni gara mana isaaniitti warri irreecha hora Bishooftuu deeman immoo gara Bishooftuutti fuula galagalchatanii jiru. Egaa qophiin keenya jalqabarraa kaatanii daawwattan kana fakkaata ture. Qophicha dhiyeessuudhaan kan isin faana ture Gammachuu Tsaggaayetii ogeessi kaameraa keenya Firaa'ol Abrahaam ganamarraa kaasee nu duukaa jira. Egaa nama bara kanaa nama bara egeree waaqni nu haa taasisu jala bultiin irreecha hora Bishooftuu eegalee jira. Irreecha hora Bishooftuutti wal agarra. Turtii gaarii qabaadhaa.